Hannuti galatoonfachuu barbaannu qaama nageenyaa godina Harargee Lixaatii fi akkasumas qaama nageenyaa aanaa Odaa Bultuum galatooma jechuun hin barbaada galatooma jaan. Itti aansuudhaan guyyaan har'aa kun miidhagee bareedee bashannanaa qabatee akka isinii dhufu kan godhu hawwisoo biiftuu barii yookaan ammoo aanaa birootti tan jaaramte galatooma jaammee mileenoo. Tolegaa yaa warra gadaadhaan bulu warra aadaa qabu eeyyeen gadaan ituudhaa mambultii Odaa Bultuumitti taa'ee heera raabaadorii afran qallootii fi anniyyaatiin taligaa farraabsa akkasiimi ijoollee afran qalloo jirtu anniyya jirtu warriituu jirtu tuulama jirtu macha jirtu boorana jirtu sikkoo mando jirtu macha jirtu baga jiraattan Oromoon baakan dhiyaa iddoon nuti itti argamnu bakka seena qabeessa argaa jira. Eenyuti Odaa Bultuum kan warra carcar sirna gadaa'itu baalli yookaan alangee wal harkaa fuudhee sabbaaqni dabree kan badhaadhaaf kan nuti deemu jechuudha. Baga geessan itti aansuudhaan muuziqaa bashannanaa ajaa'ibaa qabannee isinii dhufuu deemna. Eenyuti isinii dhufuu deemu? Kan isinii dhufuu deemu sirba Alii Birraa. Ijoon Dooktara Kabajaa Artiist Alii Birraa Yaasiin Mohaammed nuuf dhiyeessaa hamileen ni xiqqaati. Yaasiin Mohaammed gara waltajjiitti isinii afeerra.
Egaa kabajamtoota fi jaalatamtoota dhaggeeffattoota qophii keenya bakki isin ammaan kana daawwataa jirtan kun godina Harargee Lixaa Ona Jarjar Odaa Bultumigaa Oromoon Odaa shan qabaa gadaansaa shanii odaansaatillee shani jedhamuudhaan kan yeroo garagaraatti uummanni Oromoodhaa sammuu keessaa qabu bakki kun ammoo bakka Odaa shanan san keessaa Odaa tokko yookaan Odaa Bultum bakka jedhamudha. Egaa kabajamtoota fi jaalatamtoota keenya bakki isin daawwataa jirtanii baga nagaan dhuftanii waliif daddabarsuudhaan uummata keenya biraan nuuf gaasanii jecha sirni isaan gaggeessaa jiran ammoo sirna gadaa ituutti sirna baallii wal harkaa fuudhinsaati kan gaggeeffamaatiin jiru. Kabajamtoota fi jaalatamtoota keenya waan nu waliin turtaniif hedduu galatoomaa isiniin jecha dhiichisaa aadaa Harargeedhaa kan akka ajaa'ibatti dhiichifamaa jiru kan as booda dhufu kana ammas turtiin waliin taasisaa dhaggeeffadhaa isiniin jenna galatoomaa isiniin jenna. Nuuf kolchaagaa kabajamtoota fi jaalatamtoota keenya viidiyoon akka malee viidiyoo bareedaadha irraa muruun barbaanne maaliif seenaadhaaf haa ta'u jedheeti kan inni viidiyoo irraa muree walitti maxxansuun barbaadini hanga dhiichisa san isin agarsiifnutti viidiyoo kana daawwadha maaliif bakka kana bakka seenaati lafa seenaati viidiyoon hedduu bareedaa waan ta'eef irraa muruun natti ulfaatee irraa muru daawwachaatuma hanga dhiichisa dhufu ammas obsaara kan waliin turtan kabajaan isin gaafannaa kabajamtoota fi jaalatamtoota keenya akka malee bareedaadha dhugaa dubbachuudhaaf akka malee bareedaadha. Shamsuu viidiyoo kana waraabdina erguu kan keetiif hedduu galatoomii yeroo ammaan kana achitti argamtanii hundi keessanuu hedduu galatoomaa ilmaan ayyaa isin jaalannaa bakkuma jirtanitti nageenyi rabbii jaalalli rabbii akkasuma ammoo uummata keenyaaf illee rabbiin nagaa buusu jecha uummata keenya kaboorannatti rakkataa jiranillee du'aa'ee godhuu fi dagatinaa dhagaa kaleessa viidiyoo tokko short viidiyoo gallakkiseetiin ture kan xiqqaa tafariitii fi akkasuma ammoo Odaa Bultumitti du'aa'ee godhanii fi warra booranaatiif godhan tokko achi keessatti akkaataa isaan du'aa'ee itti uummata keenya booranaatiif godhaa ture illee sin dhageessee ture egaa kabajamtoota fi jaalatamtoota keenya waan nu waliin turtaniif hedduu galatoomadha. Dhiichisa kana hin dhaggeeffattanii viidiyoo kana irraan oofuu garaan natti jedhu akka malee bareede soorii isin jecha hanga dhiichisa dhufu ammallee obsaan nu waliin turtii taasisaa isin jenna galatooma amma isiniif itti aansa.